University Science fi Technology Adamatti Projectiin Cities Alliance marsaa lammaffaa qooda fudhattoota wajjin mari'ate. Godaansaa fi misooma magaalaa kan jedhu mata duree marichaati. Gargaaraan addaa pirezidaantii ittaanaa dhimmoota qorannoo ce'umsa teknoolojii fi tajaajila hawaasaa yuunivarsiitichaa Dr. Sammuu Baacaa rakkoolee hawaasaaf furmaata kan ka'an qorannoowwan adda addaa taasisuu maddiitti dhaabbilee alaa fi keessaa faana qindaa'uunis pirojektoota bocuun yuunivarsiitichi hojiilee damdaneessa raawwata jedhan. Hojiiwwan baay'ee hojjetamaa jira. Baay'inaan yeroo baay'ee akkuma dubbatamu egaa fandii keessaas ta'e fandii alaatiinis karaa yookiin immoo fandii waliin raawwatamu irratti hojiiwwan baay'ee guddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf mana barumsaa irratti qulqullina barumsaa irratti hojjetamaa jira. Aadaa fi turizimii irratti hojjetamaa jira. Egaa akkuma yuunivarsiitii egaa teemaatik eeraa yookiin immoo mata dureewwan qorannoo kan jennu yookiin tajaajila hawaasummaa irratti kan jennu kana kudhan qabna. Qorannaan kana keessatti baay'inaan hojjetamaa jira jedhanii yaada. Fakkeenyaaf akkuma magariisa kana migration yookiin immoo godaansa irrattis qorannoon garagaraa gaggeeffamaa jira. Pirojektiin garagaraa jira jechuudha. Kanaafuu barnoota irras jira, aadaa irras jira yookiin kaalcharan jedhu fakkeenyaaf heeriteejii irrattis jirti kan hojjetamaa jiru baay'ee jira. Akkasumas immoo himaan tiraafikiin akkuma jennu kan amma jennu godaansa irras jira jenneerra waan baay'eetu jiru teemaatikii qorannii fi sana walitti jiru jechuudha. Godaantonni baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufan dhiibbaa qofa osoo hin taane carraas fidanii dhufu waan ta'eef magaalotni karoora itti fayyadamaa qopheeffachuun jijjiiramaaf oolchuu qabu jedhan yuunivarsiitichatti barsiisaa fi qorataa kan ta'an Dr. Umar Bariso. Kana taasifnaan guddina yeroo hagoo bira darbe misooma yeroo dheeraa magaalotaaf akka gumaachan tolfamaa ibsan. Yoo dinagdee hoggaatiin gross jedhaman guddina dinagdee guyyaa waggaa tokkotti yoo ilaalamu safarri isaa takkuma jechaadha. Barana hagan hojjannee barana tajaajila hagana kennine kan jedhu qofa jechaadha. So sanbiraa utaree waan warra kanaa wanni uummata socho'u kana guddina dinagdee waggaa tokkoffaan argamu caalaa misooma biyyaa. Development development kun immoo baay'ee qaba beek. Development jechaan hiyyummaa hir'isuu ta'uu danda'a. Development jechaan fayyaa eegsisuu biyyaaf ta'uu danda'a. Barnoota biyyaaf eenyu ta'uu danda'a. Bu'uuraalee misoomaa akka karaa, teelee, bishaan maal kana ta'uu danda'a. Industirii guddisuu ta'uu danda'a. Kana keessatti hirmaannaa uummanni socho'u kun yookaan siddatanyoonni kun godaantonni kun qaban argisiisuuf yaallee turre. Literaaturii irraa wanta walitti qabame riviiyuun dhiyeessine maal argisiisa addunyaa irratti baay'ee faayidaa qabeeyyii akka ta'an. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa fi qorataa akkasumas qindeessaan pirojektichaa Dr. Abtaamuu Kabbuu gama isaaniitiin godaansa baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamu akkasumas godaantota biyya alaatii deebi'an irratti xiyyeeffachuun pirojektiin Cities Alliance wiirtuu odeeffannoo gurmeessuun hojiitti seene jedhan. Hubannoo uumuu fi dhaabbilee adda addaa humna namaa hojii barbaadaniin walitti fiduu irratti fuulleeffachuus kaasaniiru. Galmee odeeffannoo godaantotaa hundeessuudha. Iddoo kanatti namoonni gara magaalaa Adaamaatti dhufan baadiyyaadhaa ta'uu yookaan magaalaa biraarraa ta'uu yookaan immoo gara biyya alaa deemanii warri deebi'an iddoo kanatti galmaa'u. Fedhiidhaan galmeen kun fedhiidhaan galmaa'u kun lakkoofsa guddaadha asumatti olaalle jechuudha. Kanaaf galmeen kun odeeffannoo hin kenna waa'ee magaalaa carraa hojiitti wal qunnamsiisuu yaala tireeningii adda addaa hin mijeessaa fi wiirtuu akkasiitti hojjeta jechuudha. Kanaaf wanni City Alliance hojjetamu tokko wiirtuu kanadha. Wiirtuun kun tokkoffaa immediate wanna benefitii qaba. Immediate faayidaa battala ta'e hin qaba. Faayidaa battala ta'e namoota kanaaf odeeffannoo kennuudhaan tajaajila fayyaa akka argatan leenjiiwwan akka argatan hin godha. Lammaffaa garuu inni guddaan odeeffannoo ragaadha. Ragaa guddaatu achi jira jechuudha. Imaammata warra qopheessan karoora warra hojjetan Adaamatti nama hammamiitu dhufaa jira hin jedhu barbaadame hamma tokko achi argamu. Not complete wanni kun guutuma jechuu hin dandeenyu garuu odeeffannoo nama tokko iddoo kanarraa wiirtuu kanarraa hin argama. Asirratti dhaabbatanii karoorsuun imaammata qopheessuun ni danda'ama jechuudha. Wanti kun cimee itti fufuu qabudha. Gama biraatiin magaalaa Adaamaatti wiirtuu gabaa ijaaruunis misooma godaantotaatiif pirojektichi oolchuu ibsan. Kan biraa bakka hojii mijeessuudha. Iddoo gabaa, iddoo sheediiwwan adda addaa ijaaruudha. Kanaanis iddoo tokkotti magaalaa Adaamaa wajjin ta'uudhaan sheediin ijaaramee bakka gabaa hammijatee namoonni buqqaatiinsaan yookaan immoo godaansaan gara magaalaa Adaamaa dhufan bakka kanatti bakka hojii akka argatan, tajaajila fayyaa akka argatan
dhaabbata fayyaa tajaajila fayyaa kennu wajjin walii galtee uumuudhaan kanaanis deeggarsa gochaa tureera. Ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa biiroowwan naannoo Oromiyaa fi waajjiraalee magaalota Adaamaa, Mojoo fi Bishooftuu akkasumas dhaabbilee miti mootummaa irraa qaamoleen dhimmi ilaallatu maricha irratti argamaniiru. Akkaatuma riseejjiin gaggeeffameen duraan maalirra ture har'a sadarkaa maalirra jira kan jiru sun akka magaalattis bal'inaan yuunivarsiitii irratti hojjechaa tureera. Magaalli irratti hojjechaa jira. Hojiin hubannoo kennu, hojiin carraa hojii uumu, hojiin daandii karaa sirriitiin biyya keessattis ta'e karaa biyya alaatti kennamu irratti hojjetamaa tureera. Amma irratti har'a gaafa laalu akkamitti karaa carraa deebisuu dandeenya kan jedhu akkuma biyyaattis ta'e akka magaalaa Adaamaatti hubannoo gahaa irraa argadheera. Qabeenya namaa kanaa fi qabeenya kanneen birootti fayyadamtee akkaataan faayidaa dinagdeedhaaf uummannitti fee jiruuf jireenya isaa itti guddatee biraadhanii biyya kana keessatti barbaadan akka milkeessu gochuudhaaf maaltu nurraa eegamaa kan jedhu kana nama magaalaa hoogganuufis nama hojii hoogganuufis hundaafiyyuu kan baay'ee irraa barattudha.